Harka fuuni hordoftoota keenya kun barii multiimiidiyaadha. Obbo Lammii Beenyaa mata duree jijjiirama gufate jedhuun sababaalee kufaatii har'aan nu gahan irratti waa barreessanii turan. Hawwii Mahamuud barreeffama kana akka itti aanutti isinii qopheessiteerti, itti dhiyaadha. Rakkoo lixaa fi kibba Oromiyaa bu'aa warraaqsa gufate. Akeekni barreeffama kanaa qeequu osoo hin taane dogoggora keenyarraa akka barannuuf dhaamsa dabarfachuudha jedha Obbo Lammii Beenyaa. Ni yaadattan yoo ta'e waggaa darbe irra deddeebi'ee barreeffama George Orwell kan Animal Farm keessa jiru gama Feesbuukii kanaan maxxansaan ture. Yeroo sanatti namnuu waa'ee ce'umsaa fi haaromsaa malee ajandaa biraa dhaga'uuf fedha waan hin qabneef muuxannoo Orwell nama hubachiisuun dukkana itti deemnu irraa nama baraaruun ni danda'amaa laata jedheen tattaafataa ture. Yeroo sanatti kanan dhimma sanarratti xiyyeeffadheef inni guddaan warraaqsi ijoolleen Oromoo itti dhumte kan dargaggoonni Oromoo utaalanii osoo hin quufin umurii isaaniitti jaalala osoo hin dhandhamin barnootaa fi jireenya osoo hin jedhin lubbuu isaanii tokkitti kitimaa godhanii bilisummaa uummata Oromoof itti wareegaman sun daandiirraa maqaa jechuu fi yeroo gabaabaa gidduutti gufachuuf akka jiru waan natti mul'ateef qabsoon keenya qilee osoo hin seenin baraaruun akka barbaachisu watwaataan ture. Watwaannaan koo garuu yeroon dhageettii hin arganne. Amma warraaqsi keenya galma barbaadamu osoo hin gahin gatachuu isaa namni hunduu waan irratti waliif gale fakkaata. Kana kan mirkaneessu ammoo godoon siyaasaa maqaa Tiim Lammaan ijaarame diigamee Lammaa mataan isaa iyyuu siyaasa keessa dhabamuu yoo ta'u, kan lammataa ammoo shufeeraa fi raddaatiin osoo baay'ee hin turin wal dhabuudha. Fakkeenya Animal Farm sanatti yoo deebine shufeer Naappoleen yoo bakka buufamu Lammaa fi raddaatiin ammoo Snowbell ta'anii argamaniiru. Warraaqsi keenya akkamiin gatatee? Tiim Lammaatti harka kennachuu. Warraaqsi Oromoo osoo galma isaa hin gahin kan inni gatachuu eegale gaafa qabsaa'onni daandiirraa maqanii karaan bilisummaatti nu geessu karaa Tiim Lammaa qofa gaafa jedhamedha. Ni yaadattan yoo ta'e ajandaan Tiim Lammaa jedhu kan kalaqame qabsoon qeerroo dhiibee dhufee humna of duuba hin deebine ta'uun gaafa hubatamedha. Gara jalqabaa Tiim Lammaa dhaadessanii humna TPLF dhabamsiisuun tarsiimoo yeroo gabaabaaf hojiirra ooluu male yoo ta'u, humna sana guutummaa guututti amananii harka itti kennachuun garuu gowwummaa ta'uu qofa osoo hin taane seenaa qabsoo keenyaa keessatti dogoggora guddaa dalagamee darbedha. Akkuma beekamu akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo EPRDF diina uummata Oromoo taate diiganii sirna bilisummaa dimokiraasii fi nagaatti amanu ijaarrachuu malee sirna dulloomaa yakkaa fi cubbuun faalame deebisanii suphanii jiraachisuu hin turre. Sirni EPRDF akka bofaa akka muuxatuuf hayyamuufiin dogoggora siyaasaa jechi ibsuu hin dandeenyedha. Dogoggora seenaa dalagamte sana hayyoonnii fi qabsaa'onni Oromoo bara jireenya isaanii itti gaabbuu fi itti qaanfachuu qabu. As irratti qabsoon uummata Sudaanii fi kan uummata Oromoo wal fakkaata ture. Sudaan keessatti gareen Rapid Support Force yookiin RSF jedhamu kan Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaloo yookiis Hemet jedhamuun hoogganamu gara
qabsoo uummataa itti deemaa jirtu erga hubatee booda shaffisaan qabsoo uummataatti makamee Albashir aangoorraa buuse. Hemet itti fufee humna isaa RSF jedhaman Kaartum qubachiisuun hoogganaa olaanaa godhee of muuduun qabsoo uummataa butate. Uummanni Sudaan garuu akka keenya hin gowwamne. Humna RSF jedhamu dura dhaabbatanii mootummaa cehumsaa kan siviiliin hoogganamu gaafatan. Ogeeyyiin fayyaa fi dhaabbileen siivikii diddaa isaanii itti fufuun dhumarratti mootummaan cehumsaa hayyoota, qabsaa'ota, jaarmiyaalee siivikii fi qondaalota waraanaa of keessatti hammate utubamee hanga filannoo itti aanutti akka bulchan irratti waliif galan. Qabsoo keenya sana keessatti murannoo akka uummata Sudaan kana hin argine. Murannoodhaan sirna EPRDF jedhamu sana diignee sirna nuuf ta'u ijaarrachuu dhiisnee herrega dogoggoraa hedduu herrega yeroo sana dalagne keessaa tokko Itoophiyaan nurratti diigamti. Tiim Lammaatti imaanaa kennannee isaan nuun haa ceesisan jedhame. Biyyi Tiim Lammaa harkatti akkamiin qabsaa'ota Oromoo harkatti baraaramuu hanqatti? Yaanni sun kan madde dhuguma Itoophiyaaf yaadamee osoo hin taane yeroo sanatti qabsaa'onni Oromoo sirnaan biyya keessatti waan of hin ijaarreef yeroo Haile Maariyaam aangoo gadhiise sana qaawwaa aangoo mul'ate guutanii biyya bulchuuf qophii dhabuu isaaniiti. Waggoottan qeerroon biyya keessaa warraaqsa finiinsaa turetti jaarmiyaalee Oromoos ta'e aktiivistoonni walitti dhufanii kufaatii EPRDF booda akkamiin biyya bulchinaa yaada jedhu irratti waliin hin mari'anne. Inumaayyuu aktiivistoonni akka waan qabsoon guutummaatti harka isaanii jirtutti yeroo of ilaalan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo ammoo sirnaan walitti dhiyaatanii kallattii qabsoo gara fuulduraa yookiis raawundi maap tokkollee lafa hin kaawwanne. Kanaaf jechi imaanaa Tiim Lammaatti kennanne jettu sun kalaqamtee uummata bira akka darbaniif isaan gargaarte. Tiim Lammaatti imaanaa akkamiitu kenname? Imaanaan sun hangam ture? Yoo imaanaan sun cabe falli maalii? Gaaffiiwwan jedhamaniif deebiin hin jiru ture. Dogoggora waliigaltee Asmaraa. Qola irraa baasnee yoo dubbanne waliigaltee Asmaraa ABO fi mootummaa gidduutti mallatteeffamtee sana keessa iftoominni hin jiru. Waliigalteen sun akkuma waliigaltee wucaalee gara barbaadametti kan hiikamu ture. Waliigaltee sana keessaa dhimmi ijoon silaa furmaata waaraa argachuu qabu ture dhimma waraana bilisummaa Oromooti. Dhimma sanarratti waboon gaafa biyyatti deebi'u humna ittisa uummataa ta'ee qofaatti ijaarama kan jedhu akka ture dhageenya. Waboon 1368 Eertiraa irraa gara biyyaa deebi'es kaampiitti galee leenjii siyaasa oppidoon miicamee akeeka isaa dagatee akeeka biraa hidhachuuf qophii hin turre. Edaa dubbiin jalqabumas shiraan eegalamte. Akkuma beekamu jaarmiyaan akka ABO waggaa dheeraaf sirna lolaa turee fi sirna ammoo dirqisiifamee nagaa buusuuf murteeffate gidduutti araarri dhugaa bu'uuf kan amantaa fi wal hubannoo sududaan uumamuu qaba ture. Wal amantaan gaafa jabaatu nagaan waliin dubbachuu miira diinummaa keessaa wal baasanii michummaatti wal geessuun ni danda'ama. Marii ABO fi mootummaa EPRDF gidduutti adeemsifame keessa garuu wal amantaa olaanaan mul'ataa hin turre. Keessumaa gama mootummaan shira dhokataa garaagaraa
hojjetamaa tura. Shira jalqabaan dalagaman keessaa inni ijoon hirmaannaa abbootii gadaa, abbootiin amantaa fi maanguddoonni biyyaa marii araaraa sana keessatti argamuuf yaalan danquu ture. Namoonni yeroo sana marii ABO keessatti argamuuf yaalii godhan Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo, Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Luba Balaay Makonnon, Ustaas Kaamil Shamsuu, Luba Waaqshuum Iddoosaa fi kanneen biroo turan. Maanguddoonni kunneen gaafa Lammaan Eertiraa faana deemanii marii sanarratti argamuuf erga tikkeetta xiyyaaraa kutatanii booda hambifaman. Gaafa maaliif akka maanguddoonni kunneen hambifaman Lammaa gaafatan, nuti obboloota malee diina walii miti. Obbolaa lamaan gidduutti qaama sadaffaa barbaannaa jedhe. Kana qofa miti. Lammaa fi Dr. Warqinaa Gabayyoo bakka leenjii waboo deemuun erga daawwatanii booda, waraanni kun kana booda kan keenya malee kan keessan miti. Kana booda nutu isaan ijaara, nutu isaan humneessee waardiyyaa Oromoo fi Oromiyaa taasisa jedhan. Waadaan sun garuu osoo fagoo hin deemin cabdee waboon meeshaa hiikkatee galuu qaba yaada jedhutti jijjiiramte. Wayita kun ta'utti waboon gaaffii gurguddaa sadii kaasan. Gaaffiin isaanis: tokko, waboon bara 1992 mooraatti erga galee booda rukutame. Bara sana kan waboo mooraatti rukute mootummaa amma jiru kana. Gaafa nuti kaampiitti gallu rukutamuu dhabuu keenyaaf wabiin maalii? 2. Biyyattiin yeroo ammaa kana yaaddoo nageenyaa hamaa keessa jirti. Saboonni kaan of ijaaranii meeshaa hidhatanii jiru. TPLF meeshaa gurguddaan dargaggoota ishee leenjistee hidhachiisaa jirti. Sirni Oromoo ammoo durumaanuu meeshaa hin qabu. Nuti meeshaa nu harka jiru kanallee gaafa hiikkannee hireen saba keenyaa akkam ta'a? 3. Akkuma beekamu waboon aangoof osoo hin taane bilisummaa, dimokiraasii, nagaa fi tasgabbii uummata Oromoof lole. Qabsoo kana keessatti gaheen waboo olaanaadha. Amma erga jijjiiramatu jira jettanii, jijjiirama kana keessatti gaheen waboo maal ta'uuf deemaa? Meeshaama keenya hiikkannee gallamoo gahee addaa qabnaa? Gaaffii waboon yeroo sanatti gaafate mootummaas ta'e ABO'n hin deebisne. Inumaayyuu gam mootummaan gaaffii kana ija qajeelummaan ilaaluun furmaata dhugaarratti hundaa'e kennuu osoo hin taane haqa dabsuun ijoollettii maqaa shiftaa jedhu moggaasutti cehame. Gaaffii ijoolleen gaafatte sana haqaaquun ji'a 3 gidduutti lollee aangoo qabanna jedhan oduun jettu karaa mootummicha ministeeraa as baate. Waan nama gaddisiisu ammoo oduu sana miidiyaan biyya kanaa tokkollee osoo hin mirkaneeffatin akkuma fudhachuun duula hamaa ABO fi waboo irratti banuudha. Namoonni silaa haqaaf qabsoofna jedhanis himata muummicha ministeeraa sana dhugaa godhanii fudhachuun olola hamaa banuuf yaalan. Gabaabumatti waliigalteen Asmaraa sun shiraan guutamte. Irra keessaan haa cululuqtu malee keessaan cilaattii hamaa qabdi. Irra keessaan jechoonni damma caalaa mi'aan haa guutan malee keessaan garuu summii hamaa qabdi. Akeekni jiru ABO fi waboo kabajaa fi ulfina maluufiin simachuun biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbii dhugaa argamsiisuuf kan yaadame osoo hin taane waliigaltee Eertiraa waliin tolfatan irratti hundaa'uun ABO fi waboo akka qaama harka kennatee tokkotti biyyatti deebisuu ture. Burjaajii hayyoonni imaanaa fi
cehumsa jechuun uuman. Gaafa Abiy aangootti dhufee akka nu ceesisuuf imaanaa itti kennanne yeroo jedhan ni dhaga'ama. Namni kun eessatti nu ceesisaa? Maaliin nu ceesisaa? Akkamiin nu ceesisaa? jedhamee yeroo gaafataman garuu deebii quubsaan hin imaanaa kenname jedhame sanaa waan ifaan irratti waliif galame hin turre. Inumaayyuu imaanaa kennachuu fi cehumsa irratti walii galuuf hayyoota, qabsaa'otaa fi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gidduu waliigalteen hin turre. Ni yaadattan yoo ta'e gaafa DC deeme sana Abiy homaa hin yaadda'inaa, anatu isin ceesisa jedhee gale. Anatu isin ceesisaa fi nu ceesistaa gidduu garuu garaagarummaa guddaatu jira. Sabnis irratti walii galee imaanaa hin kennanne. Erga biyyatti deebi'ees akka har'aa kana hin ta'in malee qaamni tokko mootummaan kun kan Oromooti, shakkii irraa hin qabaatinaa jedhanii humnumaan mootummaa kana jala nama hiriirsuuf yeroo yaalamu, gama biraan ammoo mootummaa kana wareegama lubbuu qeerroo 5,000 achi geenya. Nutu siree jalatti qaba akka qaroo keenyaatti ilaalla jedhame. As irratti mootummichi kan Oromoo ta'uu yookaan kan keenya jedhanii siree jalatti qabuun cubbuu miti. Cubbuu guddaan garuu mootummichi kan Oromoo akka hin taane osoo beekanii namni dirqamaan akka jala hiriiruuf dirqamsiisuu yookaan siree jalatti qabanii umurii isaa dheeressuuf waliin rakkachuudha. Dubbiin sun irra deddeebi'amee gaafa dubbatamu Oromoo keessatti burjaajii hamaatu uumame. Qabsaa'onni maalummaa mootummaa kanaa sirriitti beekan akkatti dubbatan dhabanii yeroo callisan, sabni bal'aan ammoo dhugummaa dubbii sanaa adda baafachuuf yeroo dheeraa gube. Dhugaan garuu gama biraa turte. Gaafa dhugaan suuta bakkatti deebitu, inni duraan mootummaan kun kan Oromooti, humnumaan jala hiriiraa jedhe booda gaafatamee mootummaan kun kan eenyu akka ta'eyyuu bitaa nutti gale yeroo jedhu, kanneen siree jalatti qabaa turan ammoo mootummittiin wayyaanee jalaa baatee nafxanyaatti galte nuun jedhan. Har'aaf isin gaha, bor asumarraan itti fufa, nagaan nu turaa jedha Lammii Beenyaa Galatoomii. Guraandhala 5, 2020 kutaa lammaffaan